Ergaa Phaawulos gara warra Fiiliphisiyuusitti ergee boqonnaa tokko. Nuyi Phaawulosii fi Xiimotewos hojjettoonni Kiristoos Yesuus gara warra karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Fiiliphisiyuus jiraatan hundumaa gara warra ilaaltotaa fi gargaartota waldaa kiristaanaatti kana caafuu keenya. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Ani Phaawulos yeroon isin yaadadhu hundumaatti Waaqayyo koo nan galateeffadha. Yeroodhuma ani kadhata kootiin hunduma keessan yaadadhutti gammachuudhaan nan kadhadha. Kadhata koo keessattis guyyaa duraatii jalqabdanii hamma har'aatti hojii wangeelaa keessaa waan qabaattaniif Waaqayyoon nan galateeffadha. Waaqayyo inni hojii gaarii isin keessatti jalqabe hamma guyyaa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufutti fiixaan akka baasu nan amanadha. Waa'ee hunduma keessanii yeroon yaadu immoo garaan koo waan isin bira jiruuf hidhamuu koo keessatti wangeelaaf falmuutti isa cimsee dhaabuttis ayyaana anaaf kenname keessaa hundumti keessan akka qabdan yaaduun anaaf qajeelaadha. Jaalala isa garaa Kiristoos Yesuus keessaa argamuun akkan isin yaadu Waaqayyo in beeka. Jaalalli keessan ogummaa qabaachuutti dubbii gargar baasee hubachuuttis baay'isee itti caalaa akka adeemu nan kadhadha. Isa ta'uu fi isan taane gargar baaftanii akka qortan guyyaa dhufa Kiristoosittis makaa malee gufuu malees akka taatan kadhachuu kooti. Ija karaa Yesuus Kiristoos qajeelummaa irraa argamuun guutamtanii ulfina Waaqayyoof galata isaatiifis ta'uuf jirtu. Obboloota koo, wanti ana irra ga'e kun wangeela bal'isuuf ba'eessa godhee hojjechuu isaa akka beektan nan barbaada. Ani Kiristoosiif jedhee hidhamuun koo warra mana mootummaa warra Roomaa keessaa hundumaa, namoota warra kaan hundumaa birattis beekameera. Sababii ani mana hidhaatti galfameef obboloonni garri caalaan Gooftaa amanatanii dubbii Waaqayyoo sodaa malee dubbachuudhaaf caalaa ija jabaatan. Jarri tokko hinaaffaa irraa, anaan morkachuu irraas kan ka'e Kiristoosin in lallabu. Warri kaan immoo fedha gaarii irraa kan ka'e Kiristoosin in lallabu. Warri jaalala gaarii irraa kan ka'e kana godhan wangeelaaf akkan falmuuf as kaa'amuu koo in beeku. Warri akeeka ofii isaanii duukaa bu'anii yaada jal'aadhaan Kiristoosin lallaban garuu hidhamuu koo irratti rakkina kaasuu in yaadu. Fakkeessuudhaanis haa ta'u, dhugaadhaanis haa ta'u, akkuma fedhe ta'ee karaa fedhe iyyuu Kiristoos haa lallabamu duwwaa. Ani kanatti nan gammada. Si'achis itti nan gammada. Kun kadhata keessaniin gargaarsa hafuura Yesuus Kiristoosiinis gara hiikamuutti akka na geessu nan beeka. Karaa tokkoon illee akkan hin yellaasifamnetti dhimmee nan eeggadha, nan abdadhas. Jiraachuu kootiinis ta'e, du'uu kootiinis ta'e, kanaan dura akkuman gochaa ture, ammas guutummaa namummaa kootiin guddina Kiristoosiif hojjechuudhaaf ija jabina guutuun qaba. Anaaf Kiristoos jireenya kooti. Du'uun immoo bu'aa kooti. Ittuma fufee lafa irra jiraachuu kootiin caalaatti hojii ija qabu nan hojjedha yoon ta'e garuu waan ani fo'adhu hin beeku. Yaadni koo waan lama irratti wal rukuta. Ani biyya lafaa kana dhiisee adeemuu, Kiristoos bira jiraachuus nan hawwa. Kunis anaaf hundumaa irra caalaa in wayya ture. Haa ta'u iyyuu malee biyya lafaa kana irra ture jiraachuun koo isiniif caalaa barbaachisaadha. Ani isin biratti hafee isin amantiitti akka guddattanii fi akka gammaddanitti hunduma keessan bira bubbuluuf akkan jiru amanadheera, beekeeras. Deebi'ee dhufee yommuu ani isin biratti argamu, isin karaa Kiristoos Yesuus anaan of jajuudhaaf caalaa sababii hin qabaattu. Amma garuu akka warri wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibin. Hafuura tokkoon iddoo keessanii utuu hin socho'in dhaabbattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argameef akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yoon dhufe akkasitti isin arguu, yoon dhufuu baadhes akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uu nan fedha. Isin waanuma tokkoon illee warra isinitti ka'an sodaattanii hin raafaminaa. Jabaattanii dhaabachuun keessan Waaqayyo biraa isiniif kenname. Kunis warri isinitti ka'an baduu isaanii, isin immoo fayyuu keessan in argisiisa. Kiristoositti amanuu keessan duwwaa utuu hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif kennameera. Kanatti dhama'uu koo akkuma kanaan dura ana irraa argitan
Ammas waa'ee kootiif dhaga'aa jirtan isinis itti dhama'uu hin dandeessu. Gara warra Fiiliphisiyuus boqonnaa 2. Egaa karaa Kiristoos wal gorsuun, jaalala isaatiin wal jajjabeessuun, karaa Hafuura Qulqulluu tokkummaa qabaachuun, gara laafinaan namaaf yaaduun nuuf kennameera. Ammas isin warra yaada garaa tokkoo ta'uudhaan, jaalala tokko qabaachuudhaan, yaada walitti dabalattanii tokko ta'uudhaan, yaada tokkotti waliif galuudhaan gammachuu koo fiixaan anaaf baasaa. Gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakka'aa malee, yaada ofittummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokko illee hin hojjetinaa. Isin keessaa adduma addaan waan warra kaanitti tolus immoo haa ilaalu malee, waan isatti tolu duwwaa hin ilaalin. Yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu, ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafan ittiin lakkoofne. Inni ulfina sana gadi dhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhe, bifa garbummaa in fudhate, fakkaattii namummaatiin in dhalate, waan hundumaanis nama ta'ee argame. Inni gad of deebisee hamma du'aatti, amma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaa irra caalchisee guddaa ol isa qabe. Maqaa kamirra iyyuu caalu kenneeraaf. Kanaanis warri bantii Waaqaa keessa jiran, warri lafa irraa, warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe. Arrabni hundinuus ulfina Waaqayyo Abbaatiif, Yesuus Kiristoos Gooftaa akka ta'e beeksisuuf jiru. Kanaafis yaa michoota koo, yeroo hundumaa akkuma abboomamtan, yeroon isin bira jiru duwwaa utuu hin ta'in, caalaadhumatti yommuun isin bira hin jirre akkasuma godhaa. Hojii fayyina keessanii wajjin waliif galu sodaadhaa fi roommaan itti fufaa hojjedhaa. Waaqayyo akka akeeka isaa isa gaariitti hojjechuudhaaf fedha akka qabaattaniif, akka hojjettaniifis isin gidduutti hin hojjeta. Waan hundumaas guungummii fi morkii malee godhaa. Ijoollee Waaqayyo warra waan ittiin komataman hin qabne, warra mudaa haxxummaas hin qabne akka taataniif, isinis dhaloota micciiramaadhaa fi karaa irraa kaate gidduutti biyya lafaa irratti akka ibsaa in ibsitu. Guyyaa Kiristoos firdiidhaaf dhufutti akkasumaan waanan hin fiiginiif, akkasumaan waanan hin dadhabiniif, akkan ittiin of jajutti dubbii jireenyaa jabeessaa qabadhaa. Dhiigni koo amantii keessan isa aarsaa qalmaa ta'ee dhiyaatu irratti akka dhibaayyuutti yoo lolaafame iyyuu, ani nan gammada. Gammachuu koos isinii wajjin nan hirmaadha. Isinis immoo akkasuma gammaduun, gammachuu keessanis anaa wajjin hirmaachuun isinirra jira. Yesuus Gooftaan jennaan ani waa'ee keessan dhaga'ee garaan koo akka gammaduuf, dafee Xiimotewoosin gara keessanitti erguuf nan abdadha. Ani nama akka kootti garaa qulqulluudhaan waa'ee keessaniif yaadu isa malee hin qabu. Warri kaan hundinuu waan Yesuus Kiristoositti tolu utuu hin ta'in, waan ofii isaaniitti toluuf hin dhimmu. Xiimitewoos nama dhimma baase ta'uu isaa garuu akka ilmi abbaa isaaf hojjetutti anaaf hojjetee, anaa wajjinis hojii wangeelaa hojjechaa akka ture isinis hin beektu. Dubbiin koo attam akka ta'u akkuman bareen immoo isa gara keessanitti erguuf nan abdadha. Ofii kootiis immoo utuu hin turin gara keessan akkan dhufu Goofticha nan amanadha. Ani Epaafroodixoosiin obboleessa koo hojiitti wallaansoo keessattis hidhata koo, isa isin wanta anaaf barbaachisetti hojjetaa akka ta'uuf ergamaa godhattan sana deebisee gara keessanitti erguun barbaachisaa anatti fakkaate. Inni hunduma keessan yaadaa, waan isin dhukkubsachuu isaa dhageessaniifis garaan isaa dhiphachaa ture. Inni illee dhuguma dhukkubsatee du'ee oole. Waaqayyo garuu isa maareera. Isa duwwaas utuu hin ta'in, ani gadda irratti gadda akkan hin dabalanneef anaafis araara godhe. Ergasii immoo isin isa arguutti akka gammaddaniif, gaddi koos akka salphatuuf caalaatti ariifadhee isa gara keessanitti ergeera. Egaa maqaa Gooftaatti gammachuu guutuudhaan isa simaa. Namoota akkasiifis ulfina kennaa. Inni sababii hojii Kiristoosiif du'atti dhiyaate, isa isin anaaf akka hojjetuuf ergitan raawwachuufis jireenya isaa fittee irraan ga'e.
Gara warra Fiiliphisiyuus boqonnaa 3. Kana irraa kan hafes yaa obboloota koo Gooftaatti gammadaa. Wanta ani kanaan dura isiniif caafe caalaatti isiniif cimsuudhaaf keessa deebi'ee isiniif caafuun ana hin dhibu. Warra maqaa dhagna qabaatiin akka sarootaa foon dhagna namaa kukkutuudhaan hamaa godhan irraa of eeggadhaa. Nuyi garuu dhagna qabaa isa dhugaa arganneerra. Isa kan foonii amanachuu dhiifnee Kiristoos Yesuusin of hin jajna. Hafuuraanis Waaqayyoof hin hojjenna. Haa ta'u iyyuu malee ani ofii kootii isa kan foonii iyyuu amanachuudhaaf sababii qabaachuu nan danda'an ture. Namni biraa isa kan foonii kana amanachuudhaaf sababii qaba yoo of se'ee ani immoo isa caalaa iyyuu sababii qaba. Dhaladhee gaafa 8ffaan dhagna qabadhe. Sanyii Israa'el gosa Biniyaamin keessaan dhaladhe. Abbaan koo fi haati koo Ibroota waan ta'aniifis ani biricha makaa hin qabneedha. Karaa seera eeguu immoo ani warra Farisootaa keessaa tokko. Seera sanaaf inaafuu irraa kan ka'e waldaa amantootaa ari'achaan ture. Qajeelummaan seericha eeguudhaan in argama utuu ta'ee ani isatti mudaa hin qabun ture. Amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa anaaf qaba ture hundumaa akka waan gatameetti lakkaa'eera. Dhuguma iyyuu Gooftaa koo Kiristoos Yesuusin beekuun hundumaa irra waan caaluuf ani waan hundumaa akka waan gatameetti nan lakkaa'a. Kiristoosin bu'aa koo godhachuudhaaf kun hundinuu anaaf waan gatame ta'eera. Akka kosittis isa lakkaa'eera. Kanaanis ani kan Kiristoos ta'ee argameera. Egaa qajeelummaan koo isa seera eeguudhaan argamu utuu hin ta'in isa Kiristoositti amanuudhaan argamuudha. Qajeelummaan kun Waaqayyo biraa in dhufa. Amantii irras in dhaabbata. Kanaafis isa duwwaa beekuu, humna du'aa ka'uu isaas minyeeffachuu, dhiphina isaa irraa, du'a isaa irraas hirmaachuu nan barbaada. Warra du'an keessaa kaafamuu biras nan ga'a jedheen aggaama. Kanas argadhee waanan guuttadheef miti. Garuu Kiristoos kan isaa waan na godhateef, anis isa kana bira ga'ee harka koo keessa galfachuudhaaf duukaa kaachuutti nan jira. Obboloota koo, ani akka nama harka isaa keessa isa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadha. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf nan kaadha. Gonfoon warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus itti ol nu waameedha. Nuyi ammi karaa hafuuraa bilchaatoo taane kanatti yaadaan tokko ta'uun nu irra jira. Waa'ee waan tokkoof yaada biraa yoo qabaattan garuu Waaqayyo isas immoo isinitti mul'isuuf jira. Amma immoo kottaa isa bira geenye duwwaatti qabamnee hin deddeebina. Obboloota koo, fakkeenya koo fudhachuutti waliif galaa. Akka fakkeenya nuyi isiniif kenninetti warra jiraatan ilaalaa. Waa'ee jara tokkoo kanaan dura akkuma ani si'a baay'ee isinitti hime, ammas boo'aa isinitti nan hima. Isaan yaada fannifamuu Kiristoositti diina ta'anii hin jiraatu. Dhumni isaanii badiisa. Garaan isaanii Waaqayyo isaaniiti. Salphina isaanii ulfinatti in lakkaa'atu. Yaada garaa isaaniis waan lafa irraatti hin hidhu. Nuyi garuu nama biyya Waaqarraati. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos achii nuuf dhufa jennee eegganna. Inni humna isaatiin bifa dhagna keenyaa isa gaddeebi'aa diddiiree akka dhagna isaa isa ulfina qabeessaa gochuu in danda'a. Humna kanaanis waanuma hundumaa of jala in galcha. Gara warra Fiiliphisiyuus boqonnaa 4. Kanaafis yaa obboloota jaallatamoo ani arguu yaaduu, gammachuu koo fi gonfoo ulfina koo michoota koos Gooftaatti jabaadhaa dhaabadhaa. Obboleettonni keenya Ewoodiyaa fi Sinxiiqeen maqaa Gooftaatiin yaada tokkotti akka waliif galaniif lachuu isaanii nan gorsa. Atis yaa amanamaa hiriyaa koo, dubartoota kana akka gargaartu sin kadhadha. Isaan kun Kilemeens, warri kaan hojii irratti hidhata koo warri ta'an, warri jireenya argachuudhaaf maqaa isaanii macaafa jireenyaa keessatti caafame, dorgommii hojii wangeelaatti anaa wajjin dhama'aa turan. Yeroo hundumaa Gooftaatti gammadaa. Ammas irra deebi'ee nan jedhaa gammadaa. Gaarummaan keessan nama hundumaa biratti haa beekamu. Gooftaan dhihoodha, dhiyootti hin dhufas. Waan hundumaatti kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa.
nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus karaa Kiristoos Yesuus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. Ammas yaa obboloota koo, waa'ee waanuma dhugaa ta'ee, waanuma ulfina qabu, waanuma qajeelaatti lakkaa'amu, waanuma qulqulluu ta'ee, waanuma jaallatamaa, waanuma gurratti tolu, waanuma gaarii ta'ee, waanuma galata qabu yaadaa. Wanta ana irraa bartan, ana irraa fudhattan, ana irraa dhageessan, utuun hojjedhuus waan argitan, isinis akkasuma godhaa. Waaqayyo inni nagaa kennu isinii wajjin hin ta'a. Gargaarsa isaaniitiif galateeffachuu isaa. Isin amma anaaf dhimmuun keessan guutummaatti akka lubbuu godhatu gochuu keessaniif Gooftaatti guddaa nan gammade. Duraan iyyuu dhuguma anaaf in dhimmitu turtan. Garuu kana mul'isuudhaaf fucha hin arganne. Kana jechuun koo waa dhabee komachuu koo miti. Ani akka kamitti iyyuu of danda'ee jiraachuu bareera. Ani jireenya gaddeebi'aa jiraachuu beeka. Wanta barbaachisu gararraatti qabaachuus beeka. Ani waan hundumaatti akka kamittis quufatti beelattis irraafaa qabaachuutti dhabuuttis nan beeka. Jabina Gooftaan anaaf kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a. Haa ta'u iyyuu malee rakkina koo hirmaachuu keessaniif gaarii gootan. Ani yeroon Maqedooniyaadhaa ka'ee naanna'aa sanatti jalqaba wangeela lallabuuf ba'e. Isin qophaa malee waldaan tokko illee waanan argadhutti waanan baasuttis na gargaaruudhaaf hirmaattuu akka hin ta'in isin warri Filiphisiiyuus in beektu. Tasalonqeetti iyyuu gargaarsa deddeebiftanii anaaf ergitaniittu. Bu'aan isaa inni isiniif lakkaa'amu haa baay'atuuf malee ani gargaarsicha argachuuf barbaadee miti. Ammas wanti hundinuu guutummaatti na ga'eera. Kan ga'u caalaas fudhadheera. Kennaan isin ergitan akka aarsaa urgaa'aa fi qalma Waaqayyo duratti fudhatamee isa gammachiisuuti. Kennaa kana immoo Ephaafroodiixoos harkaa fudhadhee guuttadheera. Waaqayyo koos akka badhaadhummaa isaa isa dinqisiisaatti karaa Kiristoos Yesuus waanuma isin barbaachisu isiniif guutuuf jira. Waaqayyo abbaa keenyaaf ulfinni baraa amma bara baraatti haa ta'uuf. Ameen. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hadduma addaan Kiristoos Yesuusitti nagaa anaaf gaafadhaa. Obboloonni anaa wajjin jiran nagaa isiniif dhaamu. Warri Waaqayyoof qulqullaa'an hundinuu addumaan immoo warri mana mootii warra Roomaa keessa jiran nagaa isiniif dhaamu. Ayyaanni Gooftaa Yesuus Kiristoos hafuura keessanii wajjin haa ta'u. Ergaa Phaawulos gara warra Qolaasaayisitti ergee boqonnaa 1. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e Xiimotewos obboleessaa wajjin kana caafuu kooti. Kanaan obboloota Kiristoositti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Qolaasaayis jiraataniif nagaa koo nan dhiyeessa. Waaqayyo abbaan keenya ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Yommuu isiniif kadhannu nuyi yeroo hundumaa Waaqayyoon abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos in galateeffanna. Kiristoos Yesuusitti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa jaallachuu keessanis dhageenyeerra. Kana gochuun keessanis sababii abdiin Waaqa irraa isiniif kaa'amee jiruuf waa'ee abdii kanaa duraan dursitanii wangeela isa dhugaa irraa dhageessaniittu. Wangeelli kunis isin bira jira. Guutummaa biyya lafaa keessa akkuma jiru, ija godhachaas akkuma bal'atu, erga gaafa isa dhageessanii ayyaana Waaqayyoos dhugumaan hubattanii akkasuma isin gidduutti hojjechaa jira. Waa'ee ayyaana Waaqayyoo Epaafraas hidhata keenya isa jaallatamaa irraa bartaniittu. Inni Kiristoosiif hojjetaa amanamaa ta'ee isiniif ergame. Waa'ee jaalala keessanii isa Hafuurri Qulqulluun kaasee isatu nutti hime. Kanaafis nuyi erga gaafa kana dhageenyeetti Waaqayyoon isiniif kadhachuu hin dhiifne. Fedha isaa hubattanii ogummaa hundumaan qalbifannaa Hafuurri Qulqulluun kennuunis akka guutamtaniif Waaqayyoon isiniif in kadhanna. Jireenya Gooftaadhaaf ta'u jiraachuu, yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuu, hojii gaarii ta'e hundumaatti ija godhachuu, Waaqayyoon beekuuttis guddachuu akka dandeessaniif kadhachuu keenya. Obsa hundumaa fi gammachuudhaan waliif danda'uuf akka aangoo isa ulfina isaa keessaa dhufutti jabina hundumaan jabeeffamaa.
Abbaa keenya isa ifa Waaqa irraatti qooda warra isaaf qulla'anii keessaa hirmaachuu isin dandeessiseef galata dhiheessaa. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarse. Ilma isaa kanaan furamuu dhiifamuu cubbuus arganneerra. Kiristoos bifa Waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalate. Wanti Waaqa keessa jiruu fi wanti lafa irra jiru hundinuu, wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne, warri teessota irra taa'anii fi warri mootummaa qaban, warri bantii Waaqaa keessaa gooftummaa fi aboo qabu jedhamanii sodaataman, isaan uumaman. Wanti hundinuu karaa isaa uumame, isaafis uumame. Inni wanta hundumaa dura ture, karaa isaa wanti hundinuu iddoo godhatee hin jiraata. Inni mataa waldaa kiristaanaa isa dhagna isaa jedhamee waamameeti. Inni jalqaba waan hundumaati. Waan hundumaatti isa duraa akka ta'uuf, inni warra du'an keessaa dura ka'e. Waaqayyo guutummaa waaqayyummaa isaatiin isa keessa jiraachuutti gammadeera. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarse. Dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafa irratti Waaqa irratti nagaa buuseera. Isin dur hamaa yaaduu keessaniin, hojjechuu keessaniinis orma diina Waaqayyoos taatanii turtan. Amma garuu Waaqayyo du'a namummaa ilma isaatiin isin araarsee warra isaaf qulqullaa'an, warra mudaa hin qabne, warra balleessaa hin qabnes godhee of dura isin dhaabachiiseera. Haa ta'u iyyuu malee amantii keessatti hafuun, hundee keessan irratti jabaattanii dhaabachuun, abdii isa karaa wangeelaa dhageessan irraa socho'uu dhiisuun isin irra jira. Wangeelichi Waaqa jalaa uumama hundumaatti lallabamee jira. Ani Phaawulosis hojjetaa isaa ta'eera. Ani amma isiniif dhiphachuu kootiif nan gammada. Rakkina Kiristoos rakkate keessaa hirmaachuudhaaf waan na duraa hir'ate anis dhagna isaatiif, kana jechuun waldaa kiristaanaatiif foon kootiin rakkachuudhaan nan guuta. Akka hojii isiniif hojjechuudhaaf Waaqayyo anatti kennetti, dubbii Waaqayyoo guutummaatti waliin ga'uudhaaf hojjetaa waldaa kiristaanaa ta'eera. Dubbiin kun bara durii jalqabee dhaloota turan duraa dhokatee ture. Amma garuu warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti mul'ifameera. Waaqayyo dhoksaa isaa ulfinaan guutuu kana warra saba isaa hin ta'in keessatti agarsiisuudhaan warra kan isaatiitti beeksisuu jaallate. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isa isin keessa jiruudha. Inni ulfina isin argachuuf jirtaniif abdii keessan. Nus isuma labsina. Namni hundinuu karaa Kiristoos nama ga'aa ta'ee fuula Waaqayyoo dura akka dhaabbatuuf nama hundumaa in gorsina. Ogummaa hundumaanis in barsiifna. Jabina isaa isa humnaan ana keessaa hojjechaa jiruun kana gochuuf itti nan dadhaba. Wal'aansoon ittiin qabas. Gara warra Qolaasaayis boqonnaa 2. Ani isinii fi warra Laadoqiyaatiif akkasumas warra fuula koo hin argin hundumaaf attam guddisee akkan dhamaa ture akka beektan nan barbaada. Kana gochuun koos garaan isaanii ija jabinaan akka guutuuf, jaalalaan walitti hidhamanii utuu jiranii, badhaadhummaa amansiisa guutuu qabu isa hubannaa keessaa dhufu, dhoksaa Waaqayyoo isa Kiristoos keessa jiru beekuu akka argataniif. Badhaadhummaan ogummaa fi beekumsaa hundinuu isa keessa dhokfamee jira. Kanas namni tokko illee dubbii nama wallaalchisuun akka isin hin gowwoomsneefan dubbadha. Fooniin yoon isin bira jiraachuudhaa baadhee iyyuu hafuuraan isin biran jira. Toora gaarii isin qabdanii fi Kiristoos Yesuusitti amanuutti jabaachuu keessan arguutti nan gammada. Egaa Kiristoos Yesuus Goofticha akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaa. Akkuma barsiifamtanitti hundee keessan gadi fageeffadhaa. Isatti ijaaramaatii amantiitti dhaabamaa. Galata guutee irra dhangala'uus dhiyeessaa. Namni tokko illee akka barsiisa Kiristoositti utuu hin ta'in yaada mataa isaa keessaa ba'ee fi gowwoomsaa waan tokko of keessaa hin qabneen isin hin harkisin. Akka barsiisa amala namaatti akka isa hafuurota bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaatamaniitti isin hin booji'in. Kana hundumaattis of eeggadhaa.
Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa in jiraata. Isinis isuma warra bantii Waaqaa keessatti gooftummaa qabanii fi haboo qaban hundumaaf mataa ta'e sanaan gara guutummaa jireenyaa dhuftaniittu. Isinis immoo isumaan dhagna qabamtaniittu. Dhagna qabaan keessan garuu isa harkaan hojjetame utuu hin ta'in, isa Kiristoos dhagna qabuu isaatiin namummaa foonii guutummaa isaa balleesseedha. Cuuphaadhaan Kiristoosii wajjin awwaalamtanii hojii aangoo Waaqayyoo isa warra du'an keessaa isa kaasetti amanuu keessaniin isin immoo isaa wajjin du'aa kaafamtaniittu. Isinis irra daddarbaa keessanii fi dhagna qabaa dhabuu foon keessaniif hafuuraan du'oo yoo taatan iyyuu Waaqayyo akka isin Kiristoosii wajjin jiraatoo taatan godheera. Irra daddarbaa keenya hundumaas nuuf dhiiseera. Wanta nu irratti caafamee ture isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa nu irraa barbaadu wajjin duguugee fannootti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera. Fannoo sana irrattis Kiristoos warra qilleensa irraa gooftummaa qabanii fi humna qaban harka duwwaa hambisee bakkeetti isaan mul'isuudhaan salphisee isaan argisiise. Kanaafis waa'ee nyaataa fi dhugaatiitti, waa'ee guyyaa ayyaanaatti, waa'ee baatii lakkaa'utti yookiis waa'ee sanbata eegutti namni tokko illee isinitti hin faradin. Isaan kun gaaddidduu wanta dhufuuf jiru sanaa duwwaadha. Wantichi inni dhugaan garuu kan Kiristoos. Namni gaddeebi'ee ergamoota Waaqa irraa waaqessu jaallatee mul'ata arge tokko tokkoon himuudhaan sababii ga'u utuu hin qabaatin yaaduma garaa isaatiin of bokoksee galata isin hin dhabsiisin. Namni akkasii Kiristoos mataa dhagnichaatti isa guutummaan dhagnaa ittiin sooramee buusaa fi ribuu isaatiinis walitti hidhamee guddina Waaqayyo biraa argatuunis guddatu sanatti hin jabaatu. Kiristoosii wajjin taatanii hafuurota bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaataman jalaa erga duutanii immoo maaliif akka waan amma iyyuu kan biyya lafaa taatanitti jiraattu ture? Maaliifis seerrata isaanii jala of galchi ture? Kana harkaan hin qabin, sana afaaniin hin qabin, isa kaanis hin tuqin hin jedhu. Wanti kun hundinuu immoo ittiin hojjetamanii akka dhumaa adeemaniif hin turreere. Akka ajaja namaa fi akka barsiisa namaattis dubbatame mitiire. Seerrattoonni akkasii waaqessuu addaan ba'e irraa ka'uu isaaniitiin, waan gaddeebsan fakkaachuu isaaniitiin, dhagnatti hammaachuu isaaniitiin wanta ogummaa irra dhaabbatan hin fakkaatu. Garuu gara waan gatii qabutti utuu hin ta'in gara hawwa foonii raawwachuutti nama hin geessu. Gara warra Qolaasaayis boqonnaa 3. Egaa Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii wanta Waaqa keessaa iddoo Kiristoos gara mirga Waaqayyoo taa'ee jirutti barbaada. Yaada garaa keessanii wanta Waaqa irra jirutti hidhaa malee wanta lafa irra jirutti hin hidhinaa. Isin duutaniittu. Jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokateera. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu, isinis immoo isaa wajjin ulfinaan mul'achuuf jirtu. Egaa yaada keessan wanta lafa irra jirutti isa hidhu, halalummaa fi xuraa'ummaa, kajeellaa fi hawwa hamaa, sassata isa Waaqayyolii tolfaman waaqessutti lakkaa'amus of keessaa ajjeesa. Sababii wanta kana hundumaatiif dheekkamsi Waaqayyoo warra isaaf hin abboomamne irratti hin dhufa. Namoota waan akkasii hojjetan gidduu yommuu jiraattan isinis immoo yeroo sana akkasumatti deddeebi'aa turtan. Amma garuu isin dheekkamsa aarii hammina maqaa walii balleessus hundumaa ofirraa fageessa. Dubbiin nama yeellaasisus afaan keessan keessaa hin ba'in. Soba walitti hin dubbatinaa. Namummaa moofaa hojii isaa hundumaa wajjin ofirraa baaftaniittu. Namummaa haaraas uffattaniittu. Inni hubannaa isaa akka fakkaattii isaatti isa uume bira ga'uudhaaf yeroo hundumaa haareffamutti jira. Egaa si'achi Giriikii fi Yihuudii, nama dhagna qabatee fi nama dhagna hin qabatin, wallaalaa isa jireenya isaa hin qajeelfatin, garba birmaduu jechuun hin jiru. Kiristoos garuu hundumaaf jira. Inni nama hundumaaf waan hundumaati. Isin warra fo'aman, warra Waaqayyoof qulqullaa'an, warra jaallatamanis erga taatanii araara garaa keessaa dhufu, gaarummaa, gadoof deebisuu, garraamummaa, obsas akka uffataatti uffadhaatii keessa jiraadhaa. Waliif danda'a,
Namni tokko isa kaan yoo komate waliif dhiisaa. Gooftaan akkuma isiniif dhiise isinis immoo waliif dhiisaa. Isaan kana hundumaa irratti jaalala isa wanta hundumaa raawwatamaa godhee walitti hidhu qabaadhaa. Nagaan Kiristoos inni isin dhagna tokko ta'uudhaaf itti waamamtan garaa keessan keessatti haa mo'u. Warra galata galchanis ta'aa. Dubbiin Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti isin keessa haa jiraatu. Ogummaa hundumaan wal barsiisaa, wal gorsaas. Qooqa garaa garaatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis galata garaa keessanii Waaqayyoof faarfadhaa. Dubbiidhaan yookiis gochaadhaan waanumti isin hojjettan hundinuu maqaa Gooftaa Yesuusiin haa ta'u. Isumaanis Waaqayyo Abbaadhaaf galata dhi'eessaa. Jireenya aaraa keessatti akka itti walii wajjin jiraatan gorsuu isaa. Gooftaa duratti fudhatamaa akka ta'utti haati manaa abbaa manaa isheetiif haa abboomamtu. Atis abbaan manaa haadha manaa kee jaalladhu, ittis hin hammaatin. Ijoollee, waan hundumaatti abboota keessanii fi haadhota keessaniif abboomamaa. Kun Gooftaatti tola. Isin immoo abboota nanaa yaadni isaanii akka hin badnetti ijoollee keessan tuttuqxanii hin aarsinaa. Isin warri garbummaa jala jirtan biyya lafaa kana irratti warra isin hojjechiifataniif akka isa nama gammachiisuuf ija ilaallatanii hojjetaniitti utuu hin ta'in Gooftaa sodaachaa garaa qulqulluudhaan abboomamaa. Waanuma gootan hundumaa namaaf utuu hin ta'in akka waan Gooftaadhaaf hojjettanitti garaa guutuudhaan hojjedhaa. Isin Kiristoos Gooftaadhaaf waan hojjettaniif isa Gooftaan ijoollee isaatiif qopheesse akka gatiitti isa biraa akka argattan beekaa. Namni balleessaa hojjetu balleessaa isa hojjetu sanaaf gatii isaa hin argata. Nama wal caalchisuun immoo isa bira hin jiru. Gara warra Qolaasaayis boqonnaa 4. Isin warri gooftummaadhaan nama hojjechiifattan ofii keessaniifis Waaqa irraa Gooftaa akka qabdan beekaatii qabaa qajeelaadhaan warra garbummaadhaan isin jalatti hojjetaniif waan isaaniif ta'u godhaaf. Garaa galateeffatuu fi yaada dammaqaadhaan kadhatatti cimaatii itti fufaa. Nuyis dhoksaa Kiristoos isa ani amma waa'ee isaatiif hidhamee jiru himuudhaaf Waaqayyo karaa dubbichaa akka nuuf banuuf nuuf kadhadhaa. Akka dubbachuun anaaf ta'utti dhoksaa kana mul'isee dubbachuudhaaf anaaf kadhadhaa. Yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjechuudhaan namoota waldaa kiristaanaa keessa hin jirre wajjin akka itti jiraattan ogummaadhaan amaleeffadhaa. Haasaan keessan yeroo hundumaa gurratti kan tolu akka soogiddaas minyaa'aa haa ta'u, namaaf immoo adduma addaan deebii isaaf deebisuun ta'u beekaa. Gara dhumaatti nagaadhaamu isaa. Xiqiqoos obboleessi jaallatamaan hojii keessattis hidhatii amanamaan waa'ee koo hundumaa isinitti himuuf jira. Nuyi hundumti keenya attamitti akka jirru isinitti himee garaa keessan akka jajjabeessuuf ani gara keessanitti isa ergeera. Oneesimoos obboleessi amanamaanii fi jaallatamaan isin keessaa tokko inni ta'ee isaan wajjin hin dhufa. Isaan waan asitti ta'ee tokko tokkoon isinitti hin himu. Arisxaarqos inni anaa wajjin hidhamee jiru nagaa isiniif hin dhaama. Maarqos inni durbiin Barnaabaas akkasuma nagaa isiniif hin dhaama. Waa'ee Maarqos kanaan dura dhaamsi isin ga'eera. Inni gara keessan yommuu dhufu simadhaa. Yoshu'aan inni Yusxoos jedhamus nagaa isiniif in ergaa. Warra seera dhagna qabaa eegan keessaa isaan kana qofaatu mootummaa Waaqayyootiif anaa wajjin hojjeta. Isaan immoo guddaa na jajjabeessan. Efaafraas hojjetaan Kiristoos Yesuus inni isin keessaa tokko ta'e nagaa isiniif in ergaa. Isin namoota ga'an taatanii wanta Waaqayyo jaallatu jaallachuudhaanis guutamtanii jabaattanii akka dhaabbattaniif inni kadhata isaatiin yeroo hundumaa isiniif in dhamaa. Inni isinii fi warra Laadoqiyaaf warra Heraaphoolisiif hojjechuutti jabeessee akka dadhabe ani dhugaa nan ba'aaf. Luqaas ogeessi qorichaa inni jaallatamaan Deemaasis nagaa isiniif hin dhaamu. Obboloota Laadoqiyaatti Adeniinfaatti waldaa mana isheetti walitti qabamuttis nagaa keenya nuuf himaa. Ergaan kun isin gidduutti erga dubbifamee booddee waldaa Laadoqiyaattis akka dubbifamu godhaa. Ergaa isa waldaa Laadoqiyaatti ergame immoo isin dubbifachuun isin irra jira.
Arqifoosiin immoo hojicha isa karaa Gooftaa fudhatte sana akka raawwattu godhi jedhaa. Ani Phaawulos nagaa kana harka kootiinan isiniif caafa. Funyoo sibiilaatiin hidhamuu koo yaadadhaa. Ayyaanni Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Ergaa Phaawulos gara warra Galaatiyaatti ergee boqonnaa 1. Ani Phaawulos namoota biraa yookiis karaa nama tokkoo utuu hin ta'in Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaa isa Kiristoosiin du'aa kaaseen ergamee nagaa koo nagaa obboloota anaa wajjin jiran hundumaas waldoota kiristaanaa kutaa biyya Galaatiyaatiif nan dhiyeessa. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Kiristoos akka fedha Waaqayyo Abbaa keenyaatti bara hamaa isa si'anaa kana keessaa nu baasuudhaaf jedhee sababii cubbuu keenyaaf dabarsee of kenne. Baraa amma bara baraatti Waaqayyoof hoqobaan haa ta'u. Ameen. Barsiisa wangeelaa akka walii hin wallaalle of eeggachiisuu isaa. Isa karaa ayyaana Kiristoos isin waame irraa garagaltanii akkas ariifattanii gara wangeela kan biraatti goruu keessaniif nan dinqifadha. Wangeelli biraa illee hin jiru. Garuu namoonni isin wallaalchisanii wangeela Kiristoos galagalchuudhaaf barbaadan tokko jiru. Haa ta'u iyyuu malee ani yookiis ergamaan Waaqa irraa tokko wangeela sanuu kanaan dura isinitti himnetti kan gargar ba'e yoo isinitti hime abaaramaa haa ta'u. Akkuma ani kanaan dura dubbadhe ammas immoo keessa deebi'ee nan dubbadha. Eenyullee wangeela isa isin fudhattanitti kan gargar ba'e yoo isinitti hime abaaramaa haa ta'u. Ani amma namoota immoo yookiis Waaqayyoon tole jechisiisuudhaafan dubbadharee yookiis namoota gammachiisuu nan barbaadaaree amma iyyuu utuun namoota gammachiisee hojjetaa Kiristoos hin ta'un ture. Ammas yaa obboloota koo, wangeelli inni ani lallabe waan namni of keessaa fuudhee dubbate akka hin ta'in isinittan hima. Yesuus Kiristoos anatti mul'achuu isaatiin wangeelicha nan argadhe malee ani namatti isa hin fudhanne, namnis ana hin barsiifne. Amantii warra Yihuudootaatti qabamee yommuun jiraachaa ture, gar malee waldaa Waaqayyoo ari'achaa balleessuudhaafis dhamahaa akkan ture dhageessaniittu. Yihuudoota akka kootii warra akka amantii warra Yihuudootaatti jiran keessaa hiriyoota koo nan caalan ture. Seera muka abbaa keenyaafis caalchisee nan hinaafan ture. Waaqayyo garaa haadha kootii jalqabee na fo'achuutti ayyaana isaatiinis na waamutti gammade. Yeroo ofii jaallatettis warra saba isaa hin ta'in gidduutti isuma wangeela godhee akkan lallabuuf ilma isaa kana yommuu anatti mul'ise, ani duraan dursee mareedhaaf gara nama foon uffatee hin dhaqne, gara warra na dura ergamoota ta'aniittis Yerusaalemitti ol hin baane. Garuu biyya Arabaa dhaqee Damaasqootti nan deebi'e. Ergasii waggaa 3 ture Phexrosii wajjin wal baruudhaaf Yerusaalemitti ol ba'een guyyaa 15 isa bira ture. Yaaqoobiin obboleessa Gooftaa irraa kan hafe ergamoota warra kaan keessaa tokko iyyuu hin argine. Kunoo waan ani isiniif caafu keessatti hin sobu, dhugaa Waaqayyooti. Ergasiin gara kutaa biyya Sooriyaa fi Kiliiqiyaa dhaqe. Waldoonni kiristaanaa biyya Yihuudaa fuula koo hin beekan turan. Garuu isa warri kaan namichi inni takka nu ari'achaa ture amantiidhuma isa dur balleessuudhaaf dhamahaa ture sana lallabaa jira jedhan duwwaa dhaga'an. Isaanis sababii kootiif Waaqayyoof hoqobaa dhiyeessaniiru. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 2. Ergasii waggaa 14 booddee Barnaabaasii wajjin Tiitoosin of duukaa fudhadheetan deebi'ee Yerusaalemitti ol ba'e. Akkan achitti ol ba'uuf Waaqayyo mul'ata waan anatti agarsiiseefan dhaqe. Warra achi jiranitti waa'ee wangeela isa ani warra saba Waaqayyoo hin ta'initti lallabu ibseen itti hime. Dadhabbiin koo inni darbe, inni ammaas kan waa'ee hin baafne akka hin taanetti warra geggeessituuttis qoofni itti himeera. Miiltoon koo Tiitoos iyyuu utuma nama Giriikii ta'ee jiruu akka dhagna qabatuuf hin giddisiifamne. Obboloonni sobduuwwan warri karaa malee dhufan illee kana barbaadanii turan. Isaan kun birmadummaa nuyi karaa Kiristoos Yesuus qabnu gaadanii
gara garbummaatti nu deebisuudhaaf dhoksaatti nu gidduu lixan. Garuu dhugaan wangeelaa akka hin tuqamnetti isiniif eeguudhaaf nuyi battala tokko illee isaan kanaaf abboomamuudhaaf of hin laanne. Warri geggeessuun kun waan fedhan yoo ta'an iyyuu Waaqayyo waan hin loogneef anaaf garaagarummaa hin godhanne. Warri geggeessuun kun isa kan kootitti homaa hin daballe. Qooda kanaa akkuma wangeela warra seera dhagna qabaa eegan biraan ga'uun Phexrositti adaraa kenname, wangeela warra seera dhagna qabaa hin eegne biraan ga'uun anatti adaraa akka kenname argan. Isuma ergaa warra seera dhagna qabaa eegan biraan ga'uudhaaf Phexros keessaan hojjetutu warra saba Waaqayyoo hin ta'in biraan ga'uudhaaf immoo ana keessaan hojjete. Akkasumas Yaaqoob, Phexrosii fi Yohannis warra geggeessituu ta'anii akka utubootaatti ilaalaman ayyaana anaaf kenname hubatanii hidhata ta'uu keenya agarsiisuudhaaf harka wal qabanneerra. Barnaabaasii fi ani gara warra saba Waaqayyoo hin ta'inii akka dhaqnu, isaanis gara warra seera dhagna qabaa eeganii akka dhaqan waliif galleerra. Isaan waa'ee hiyyeessota gargaaruu duwwaa akka yaadannu nutti dubbatan. Anis immoo wanti ani gochuuf dhimmu isuma kana. Yeroo Phexros gara Anxooqiyaa dhufe garuu hojiin isaa kan itti farachiisu waan ta'eef ijatti ittiin nan morme. Jarri tokko Yaaqoob biraa utuu hin dhufin dura inni saba Yihuudoota hin ta'in keessaa warra amananii wajjin nyaachaa ture. Erga jarri kun dhufanii garuu warra seera dhagna qabaa eegan waan sodaateef deebi'ee warra wajjin nyaachaa ture sanatti gargar ba'e. Yihuudoonni warri kaanis Yihuudoota warra hin ta'in wajjin nyaachuun balleessaa akka ta'e fakkeessanii isaan wajjin ka'an. Barnaabaas iyyuu fakkeessaa isaanii kanaan harkifamee ture. Garuu dhugaa wangeelaa duukaa daandii qajeelaa irra akka isaan hin adeemne yommuun argee hunduma isaanii duratti Phexrosiin, ati Yihuudii taatee akka Yihuudiitti utuu hin ta'in akka nama Yihuudii hin ta'initti erga jiraattee attamitti warra Yihuudoota hin ta'in akka Yihuudootaatti jiraachuudhaaf giddisiif taree nan jedhe. Nuyi dhalootaan Yihuudoota malee warra Yihuudoota hin ta'in warra cubbamoota miti. Utuma ta'uu iyyuu namni tokko illee Yesuus Kiristoositti amanuudhaan malee wanta seerri isa irraa barbaadu gochuudhaan Waaqayyoon duratti qajeelaa ta'ee akka hin lakkaa'amne hin beekna. Nuyi wanta seerri nama irraa barbaadu hojjechuudhaan utuu hin ta'in Kiristoositti amanuudhaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuuf Kiristoos Yesuusitti amanneerra. Wanta seerri nama irraa barbaadu gochuudhaan namni tokko illee qajeelaa ta'ee hin lakkaa'amu. Egaa nuyi karaa Kiristoos qajeelota taanee lakkaa'amuudhaaf yaalaa utuu jirruu ofii keenya cubbamoota taanee yoo argamne Kiristoos hojjetaa cubbuuti jechuudha moore raawwatee akkas hin ta'u. Garuu waanan diige deebisee yoon dhaabe ani ofii kootii seera irra daddarbaa ta'uu koo agarsiisuu kooti. Ani Waaqayyoof jiraachuudhaafan karaa seera jalaa du'e. Ani Kiristoosii wajjin fannifameera. Egaa si'achi Kiristoos isa ana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Jireenya ani amma fooniin jiraadhu immoo Ilma Waaqayyoo isa na jaallate ofii isaas dabarsee isa anaaf kennetti amanuudhaan nan jiraadha. Ani ayyaana Waaqayyoo gatii hin dhabsiisu. Namni qajeelaa ta'ee lakkaa'amuun seeraan utuu ta'ee yoos Kiristoos akkasumaan du'e ka. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 3. Isin yaa warra wallaalota Galaatiyaa, fannifamuun Yesuus Kiristoos akka waan caafamee rarraafameetti ija keessan dura ture. Kana deebitanii akka wallaaltanitti eenyutu qoricha isinitti godhe? Waan seerri isinirraa barbaadu gochuudhaan immoo yookiis wangeela dhageessanii itti amanuudhaan Hafuura Qulqulluu fudhattan? Kana duwwaa isin irraa baruu nan barbaada. Attam akkas wallaalota taatu? Hafuura Qulqulluudhaan jalqabdanii amma immoo yaada fooniitiin raawwachuu barbaaddu ree? Waan baay'ee akkasii minyeeffachuun keessan wanta waa'ee hin baafneef tureere. Waa'ee baasuu dhiisuu duwwaa yoo ta'eefoo isa seerri isinirraa barbaadu waan hojjettaniif moo yookiis wangeela dhageessanii waan itti amantaniif Waaqayyo Hafuura isaa isiniif kennee hojii aangoos isin keessatti hojjeta. Abrahaamin yoo ilaalle inni Waaqayyoon amanate, kunis qajeelummaatti lakkaa'ameef kan jedhu caafameera.
Egaa warri amanan Abrahaamiif ilmaan akka ta'an hubadhaa. Waaqayyo warra saba isaa hin ta'in amantiidhaan qajeelota gochuuf akka jiru duraan dursee caaffata qulqullaa'aa keessatti dubbachiiseera. Inni Abrahaamiin sabni hundinuu siin in eebbifamu jedhee duraan dursee misiraachoo itti himeera. Egaa warri amanan Abrahaam isa amane wajjin in eebbifamu. Warri waan seerri isaan irraa barbaadu hojjechuu isaanii abdatan abaarsa jala jiru. Caaffanni qulqullaa'aan namni wanta macaafa seerichaa keessatti caafame hundumaa gochuutti qabamee hin jiraanne abaaramaadha in jedha. Namni tokko illee hojii seeraa raawwachuudhaan Waaqayyo biratti qajeelaa ta'ee akka hin lakkaa'amne mul'ataadha. Namni amantiidhaan fuula Waaqayyo irratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaa in argata in jedha. Seerri garuu amantii irra hin dhaabbatu. Haa ta'u iyyuu malee namni wanta seerichi barbaadu hojjetu ittiin hin jiraata kan jedhu caafameera. Kiristoos immoo nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaan abaarsa isa seerichi nutti fidu jalaa nu fureera. Akkuma caafame namni mukatti rarraafame abaaramaadha in jedha. Eebbii Abrahaam argate karaa Kiristoos Yesuus saba Waaqayyoo warra hin ta'in hundumaaf akka kennamuuf hafuura isa Waaqayyo abdachiises amantiidhaan akka fudhannuuf Kiristoos nu fureera. Obboloota ko, waan naanna'aa keenyatti hojjetamu yoo ilaalle dhaamsa namni du'uuf jedhu kennu erga seeraan fudhatamee booddee eenyullee gatii hin dhabsiisu yookiis waa ittiin dabalu. Egaa Waaqayyo Abrahaamii fi hidda isaatiif abdii kenneera. Caaffanni qulqullaa'aan akka nama baay'eedhaaf dubbatamutti hiddoota hin jedhu. Akka nama tokkoof dubbatamutti hidda jedha. Innis Kiristoos. Kana jechuun koos seerri inni waggaa 430 booddee kenname sun abdii sana balleessuudhaaf kakuu Waaqayyo duraan dursee galee ture diiguu hin danda'u jechuu kooti. Fayyina argachuun seeratti hidhameera yoo ta'e immoo si'achi abdii Waaqayyootti hidhamuu hin danda'u. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo kennaa ayyaana isaa Abrahaamiif karaa abdii sanaa kenneef. Egaa seerri maaliif dhimma baasaree? Hamma iddi inni abdichi gara isaa ilaalu dhufutti seerri irra daddarbuun maal akka ta'e mul'isuudhaaf dabala ta'ee kenname. Seerri ergamoota Waaqayyootiin karaa namicha isaaniif namoota gidduu dhaabbatee kenname. Inni gidduu dhaabbatu illee tokkoof hin dhaabbatu. Waaqayyo garuu tokko. Egaa seerri abdii Waaqayyo abdachiiseen hin mormaaree? Kun matumaa hin ta'u. Seerri nama jiraachisuu danda'u utuu kennameera ta'ee seera eeguudhaan qajeelummaan in argama ture. Abdiin Yesuus Kiristoositti amanuudhaan akka argamuuf kenname. Warra isatti amananiif akka raawwatamuuf caaffanni qulqullaa'aan waan hundumaa cubbuu jalatti boojisiise. Utuu amantiin hin dhufin dura hamma gaafa inni mul'ifameetti booji'amnee harka seeraa jalatti hidhamnee turre. Nuyi amantiidhaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuuf seerri adabduu keenya isa gara Kiristoositti nu geessu ture. Amantiin erga dhufee garuu nuyi si'achi harka adabduu jala hin jiraannu. Amantiidhaan isin hundumti keessan karaa Kiristoos Yesuus ilmaan Waaqayyooti. Warri Kiristoositti dabalamuudhaaf cuuphamtan Kiristoosiin akka uffataatti uffattaniittu. Karaa Kiristoos Yesuus isin hundumti keessan tokko. Yihuudii yookiis Giriikii, garba yookiis birmaduu, dhiira yookiis dubartii gidduu garaagarummaan hin jiru. Erga kan Kiristoos taatanii yoos isin sanyii Abrahaam waan Waaqayyo abdachiises in argattu. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 4. Karaa tokko immoo namni qabeenya abbaa isaatti darbee argachuuf jiru qabeenya sana hundumaa irratti gooftaa yoo ta'e iyyuu amma ijoollummaa isaatti jirutti hojjetaa irra hin caalu. Hamma barri abbaan isaa mureef ga'utti harka warra isa guddisanii fi warra isa bulchuuf adaraa itti kenname jala hin tura. Nuyis akkasuma hafuuraan ijoollee yeroo turretti gurguddoota hafuurota biyya lafaa kanaatiif hojjettoota turre. Barri murameef sun yeroo guutetti garuu Waaqayyo ilma isaa ergee innis yeroo ergame dubartii irraa dhalatee seera jala galfame. Inni warra seera jala jiran furuudhaaf nuyis ilmaan Waaqayyo taanee akka guddifamnuuf kana godhe. Isin ilmaan isaa ta'uu keessan argisiisuudhaaf
Waaqayyo hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti erge. Egaa ati si'achi karaa Waaqayyoo garbicha miti, ilma malee. Erga ilma taates qabeenya abbaa keetti darbitee argachuuf jirta. Isin dur utuu Waaqayyoon hin beekin warra uumama isaaniitti waaqayyolii dhugaa hin ta'iniif akka garbaatti hojjechaa turtan. Amma garuu Waaqayyoon beekuu bira erga geessanii, caalaatti iyyuu Waaqayyo biratti erga beekamtanii, attamitti immoo deebitanii hafuurota dadhaboodhaa fi of hin dandeenye kanatti garagaltanii akka garbaatti hojjechuufii barbaaddu ree? Guyyaa baatii buusaa baraa keessaa yeroo guyyaa tokko addaan baaftanii sodaattanii hin eeggattu. Ani akkasumaanan isinitti dadhabe jedhee waa'ee keessaniif nan sodaadha. Obboloota nana, ani dur akka keessanin ture, isinis immoo akka koo ammaa akka taataniif isin nan kadhadha. Isin homaa anatti hin balleessine. Ani si'a jalqabaa wangeela yeroon isinitti lallabe dhukkubsataa fi dadhabaa akkan ture isiniyyuu hin beektu. Egaa akki ani itti ture yoo isin qore iyyuu, isin akka ergamaa Waaqayyootti akka Kiristoos Yesuusitti na simtan malee ana hin salphifne yookiis ana hin tuffanne. Dhageettiin yeroo sana isin gammachiise sun eessa dhaqe ree? Utuu danda'amee ija keessan of keessaa baaftanii anaaf kennuu iyyuu hin jaallattu akka turtan ani isiniif dhugaa nan ba'a. Ergasii immoo dhugaa isinitti dubbachuu kootiin ani diina keessan ta'eeree? Jarri tokko yaada isaanii baay'isanii isinirra kaa'ataniiru, garuu waan gaariidhaaf miti. Isin yaada keessan isaan irra akka kaa'attaniif addaan isin baasuu hin barbaadu. Waan gaariidhaaf yaada nama irra kaa'achuun garuu yeroo ani isin bira jiru duwwaaf utuu hin ta'in yeroo hundumaaf isiniif gaariidha. Yaa ijoollee koo, amma Kiristoos isin keessatti mul'atutti, hamma isin deebitanii ijoollee koo taatanitti ani akka dubartii deessuutti nan ciniinsifadha. Amma waa'ee keessaniif waanan godhu waanan wallaaleef utuun isin biratti argamee afaanuma kootiin isinitti dubbadhee isin buufadhee nan hawwan ture. Isin warri seera jala jiraachuu barbaaddan wanta seerri jedhu immoo hin dhageessanii? Anatti himaa. Abrahaam ilmaan lama qaba ture. Tokko dubartii garbummaa jala jiraattu irraa, tokko immoo dubartii birmaduu irraa akka godhate caafameera. Inni tokko akkuma fedha foonii duwwaatti ishee garbittii irraa dhalate. Inni kaan garuu abdachiifamee ishee birmaduu irraa dhalate. Ammas kun fakkeenya. Dubartoonni sun fakkeenya kakuu lamaati. Isheen duraa isheen ijoolleen ishee garbummaa keessatti dhalatan Aggaar, isheen fakkeenya kakuu isa tulluu Siinaa irratti dhaabateeti. Aggaar isheen tulluu Siinaa isa biyya Arabaa keessa jirutti fakkeeffamte sun fakkeenya mandara Yerusaalem ishee amma namoota ishee wajjin garbummaatti jirtuuti. Yerusaalem isheen Waaqa keessaa garuu birmaduudha. Isheen haadha keenya caaffata qulqullaa'aa keessatti dubartii ishee abbaan manaa duukaa jiru caalaa isheen abbaan manaa hin dhabde jedhee dhiisee ijoollee baay'ee waan qabaattuuf, ati yaa ishee dhabdee dhala hin godhatin haftee gammadi. Ati yaa ishee takkaa hin ciniinsifatinii guddisii gammaduu kee dhageessisi kan jedhu caafameera. Ammas yaa obboloota koo, akkuma Yisihaaq isinis ijoollee abdii Waaqayyooti. Haa ta'u iyyuu malee yeroo sana inni akka fedha foonii duwwaatti dhalate, isa akka fedha hafuura Waaqayyootti dhalate akkuma ari'ate, arras immoo akkasuma in ta'a. Garuu caaffanni qulqullaa'aan maal jedha? Ilmi garbittittii ilma ishee birmaduu wajjin dhaala hin hirmaatu waan ta'eef garbittittii fi ilma ishee baasii in jedha. Egaa yaa obboloota koo, nuyi ijoollee ishee birmaduuti malee kan ishee garbittii miti. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 5. Birmadummaatti akka nuyi jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baase. Kanaaf itti jabaadhaa dhaabadhaa. Deebitaniis waanjoo garbummaa jalatti hin qabaminaa. Ani Phaawulos isin dhagna yoo of qabsiiftan Kiristoos homaa waa'ee akka isiniif hin baafne isinitti nan hima. Namni dhagna of qabsiisu seera guutummaatti eeguun akka isarra jiru keessa deebi'ee dhugaa nan ba'aaf.
isin warri seera eeguudhaan qajeelota taatanii lakkaa'amuu barbaaddan Kiristoosin ofirraa kuttaniittu, ayyaana Waaqayyoo irraas kuftaniittu. Nuyi karaa Hafuura Qulqulluu abdii qajeelotatti lakkaa'amuu amantii keessaa eeggachaa jirra. Kiristoos Yesuusiif amantii jaalalaan hojjetutu gatii qaba malee dhagna qabachuu yookiis dhagna qabachuu dhiisuu miti. Isin gaarii gootanii dubbii dhugaa duukaa bu'aa turtan. Amma garuu dhugaadhaaf akka hin abboomamneef eenyutu isin dhowwere? Dhugaadhaaf akka hin abboomamneef sababii kan isinitti ta'e Waaqayyo isa isin waame miti. Raacitiin xinnoon ishee guutummaa bukichaa in bokoksa. Ani immoo karaa Gooftaa isin waan tokkoon anatti yaadaan gargar akka hin baane nan amanadha. Eenyu iyyuu yoo isin raase adaba isaaf ta'u in argata. Garuu obboloota koo, amma iyyuu seerri dhagna qabaa akka eegamu utuu nan lallaba ta'e amma ammaatti iyyuu maaliifan ari'atama ree? Yoos fannoon Kiristoos namootatti gufuu ta'uun isaa in hafa ture. Namoonni warri isin raasan kunis utuu xu'aashii of godhanii in wayya ture. Obboloota koo, isin birmadummaadhaaf waamamtanoo jaalalaan waliif ergamaa malee birmadummaan keessan yaada fooniitiif karaa hin kennin. Guutummaan seeraa dubbii tokkicha isaa nama akka ofii keetiitti jaalladhu jedhuun in xumurama. Isin garuu yoo wal ciniintan, yoo wal nyaattanis akka wal hin fixnetti eeggadhaa. Ani garuu hafuuraan geggeeffamaa jiraadhaa malee fedha foonii hin raawwatinaa nan jedha. Fedhi foonii hafuuraan in morma, hafuurris fooniin in morma. Isin waanuma jaallattan akka hin gooneef isaan kun lamaan waliin in mormu. Hafuurichaan yoo geggeeffamtan garuu isin seericha jalan jirtan. Hojiin foonii mul'ataadha. Isaanis halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadi dhiisii, waaqayyolii tolfaman waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qoccolloo, hinaaffaa, dheekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabuu, weennoo, machii, albaadhummaa, wanta kana fakkaatus. Akkuma ani kanaan dura isinitti himee ture, warri wanta akkasii hojjetan mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti nan hima. Iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhowwuudhas. Egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii, hawwa isaa, fedha isaas fannisaniiru. Nuyi jireenya hafuuraatti yoo jiraanne hafuura kana duukaa bu'uu keenya. Egaa kottaa of dhiibduu, walitti naqxuu, walitti naaftuu ta'uu hin dhiifnaa. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 6. Yaa obboloota koo, namni tokko utuu ittiin yaadin cubbuu kamitti illee yoo kufe, isin warri hafuuraan geggeeffamtanii jiraattan hafuura garraamummaatiin akka isaa duriitti isa deebisaa. Garuu isinumti iyyuu akka hin qoramnetti of eeggadhaa. Ba'aa walii baadhaa. Akkasittis seera Kiristoosiin raawwattu. Namni waanuma tokkoof dhimma kan hin baafne ta'ee utuu jiruu nama dhimma baasu yoo of se'e inni of hin gowwomsa. Namni adduma addaan hojii ofii isaa qoree haa ilaalu. Yoos yaaduma ofii isaatii duwwaadhaan of jajuu isaa malee namni biraa akka isa hin jajanne arguuf jira. Namni adduma addaan waan ofii isaatii baatu qaba. Namni dubbii wangeelaa baruutti jiru wanta gaarii ofii isaatii qabu hundumaa barsiisaa isaa wajjin haa hirmaatu. Waaqayyo kan itti ga'isan mitiyoo. Hin gowwominaa. Namni immoo waanuma facaase in galfata. Namni akka yaada foonii isaatiitti facaasu yaada foon isaatii sana irraa badiisa in galfata. Akka yaada hafuuraatti kan facaasu immoo yaada hafuuraa irraa jireenya barabaraa in galfata. Yeroo isaatti humna utuu hin dhabin galfachuuf waan jirruuf ammas kottaa wanta gaarii ta'ee gochuutti in laafnu. Egaa akkuma fucha argannetti kottaa nama hundumaaf addumaan immoo warra amantii keessa jiraniif gaariin hojjenna. Gara dhumaatti of eeggachiisee nagaa dhaamuu isaa. Kunoo amma fidala gurguddaadhaan harka kootiin isiniif caafuu kootii ilaalaa.
wanta namummaa namaa irratti alaan mul'atu argisiisuu warri barbaadan akka isin dhagna qabamtaniif isin in giddisiisu. Isaan fannoo Kiristoosiif akka hin ari'atamne duwwaadhaaf kana hin godhu. Warri seera dhagna qabaa duukaa bu'an iyyuu seera hin eegan. Haa ta'u iyyuu malee isaan waan namummaa keessan irratti mul'atu kanaaf of jajuu duwwaadhaaf dhagna qabachuu keessan barbaadu. Ani garuu fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa ittiin biyyi lafaa ana irraa fannifame, anis biyya lafaa jalaa fannifame sanaan malee waan biraatiin of jajuun matumaa anaaf hin ta'u. Uumama haaraa ta'uutu lakka'ama malee dhagna qabachuun yookiis dhagna utuu hin qabatin hafuun waan tokkotti hin lakka'amu. Nagaanii fi araarri warra akka karaa haaraa kanaatti deddeebi'an irra, Israa'el Waaqayyoo irras haa jiraatu. Egaa ani godaannisa madaa isa Yesuus qaba ture namummaa koo irraa waanan qabuuf si'achi namni tokko iyyuu ana hin rakkisin. Ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hafuura keessanii wajjin haa ta'u yaa obboloota ko. Ameen. Ergaa Phaawulos gara Xiimotewositti ergee isa duraa boqonnaa 1. Ani Phaawulos abboommii Waaqayyo Fayyisaa keenyaa fi Kiristoos Yesuus abdii keenyaan ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e gara Xiimotewos isa dhuguma amantiidhaan ilma koo ta'eetti caafuu kooti. Waaqayyo Abbaan, Kiristoos Yesuus Gooftaan keenyas ayyaana, araara, nagaas siif haa kennu. Yeroon Maqedooniyaa dhaquuf ka'e akkuman si gorsee ture. Namoonni tokko tokko barsiisa biraa akka hin barsiifne akka dhowwituuf mandara Efesoon turuu keenan barbaada. Mammaaksa amantii eeguu, idda qomoo isaanii isa dhuma hin qabne lakkaa'uus akka dhiisan godhi. Wanti isaan godhan kun falmaa duwwaa kaasuu malee akeeka Waaqayyoo isa amantiidhaan fudhatamu sanaaf hin hojjetu. Nuyi garuu barsiisa biraa sana dhowwinee jaalala garaa qullaa'aa keessaa, yaada garaa hin boorin keessaa fi amantii gowwumsaa hin qabne keessaa ba'u dammaqsuudhaaf hin barsiifna. Namoonni gar tokko isaan kana irraa kaatanii gara falmaa waa'ee hin baafnetti galaniiru. Isaan kun waan ofii dubbatan yookiis waa'ee isa cimsanii dubbatan sanaa utuu hin hubatin barsiisota seerichaa ta'uu hin barbaadu. Namni akka ta'utti yoo ittiin hojjete seerichi gaarii akka ta'e nuyi hin beekna. Namichi sun seerri nama qajeelaadhaaf akka hin tumamin hin beeka. Garuu warra seera malee jiraataniif, warra hin abboomamneef, warra Waaqayyo malee jiraataniif, warra cubbamootaaf, warra karaa qulqulluu irraa jal'ataniif, warra wanta qullaa'aadhaan mormaniif, abbootaa fi haadhota warra ajjeesaniif, warra gumaaf, warra halaleedhaaf, warra nama gadhoomsaniif, warra nama butaniif, warra sobduudhaaf, warra kakaa sobaa kakataniif, kan biraas yoo jiraatan warra barsiisa sirriidhaan mormaniif tumame. Barsiifni sirriin kun immoo wangeela isa waa'ee ulfina Waaqayyoo eebbifamaa dubbatudha. Inni akkan isa lallabuuf adaraa anatti kennameera. Ani Kiristoos Yesuus Gooftaa keenya isa hojii koo kanaaf humna anaaf kenne kana amanamaadha jedhee hojii isaa irra na dhaabuu isaatiif nan galateeffadha. Durillee ani maqaa balleessaa ari'achaa humnaan nama irratti ka'an ture. Garuu amanuu koo dura wallaalummaatti waanan kana godheef inni araara anaaf buuse. Ayyaanni Gooftaa keenyaas amantii fi jaalala Kiristoos Yesuusiin argamanii wajjin guutee irra anaaf dhangala'eera. Dubbiin Kiristoos Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhu amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuunis in ta'aaf. Warra cubbamootatti lakka'aman sana keessaa immoo ani isa duraati. Haa ta'u iyyuu malee Yesuus Kiristoos ana isa cubbuutti isa duraa ta'ee kana keessaan obsa isaa guutummaatti akka mul'isutti warra jireenya barabaraatiif isatti amananiif fakkeenya akka ta'uuf ani araara argadheera. Mootii barabaraa isa hin duune, isa ijaan hin argamne, Waaqayyo tokkicha sanaaf baruma baraan ulfinnii fi guddinni haa ta'u. Ameen. Xiimotewos ilma koo, akka dubbii raajii waa'ee keetiif dubbatame sanaatti gaarii gootee akka loltuuf abboommii kana adaraa sitti nan kenna. Kanaafis amantii yaada garaa qullaa'aas qabaadhu. Namoonni tokko yaada garaa isaanii tuffachuu isaaniitiin
amantii isaanii akka caccabaa markabaatti hurreessaniiru. Himenewoosii fi Iskindir jara kana keessa jiru. Ani immoo Waaqayyoon arrabsuu dhiisuu akka baraniif adaba harka seexanaatti dabarsee isaan kenneera. Gara Xiimotewos isa duraa boqonnaa 2. Ammas waan hundumaa dura himannaan, kadhannaan, warra kaaniif dubbachuun, galata dhiyeessuunis Waaqayyo duratti nama hundumaaf akka godhamuuf nan gorsa. Nagaatti gabiitti akka namoota Waaqayyotti jireenya ulfina qabu jiraachuu akka dandeenyuuf moototaaf biyya bulchuu keessatti warra haboo qaban hundumaafis akkasuma godhaa. Kun gaariidha. Fuula Waaqayyo Fayyisaa keenyaa durattis fudhatamaadha. Waaqayyo namni hundinuu akka fayyu, dhugaa beekuu biras akka ga'u hin fedha. Waaqayyo tokkicha. Inni gidduu dhaabbatee Waaqayyoo fi nama walitti fidus tokkicha. Inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'ateedha. Inni furii namoota hundumaaf ofii isaa dabarsee kenne. Kunis yeroo isaatti dhugaa baafame. Isa kanaafis ani lallabaa, ergamaas ta'een jira. Kanas ani dhugaan dubbadha malee hin sobu. Amantiidhaan dhugaadhaan geggeeffames warra saba Waaqayyoo hin ta'in nan barsiisa. Lafa kadhata godhatanitti immoo warri dhiiraa yaada dheekkamsaa fi qoccollootiin utuu hin ta'in yaada qullaa'aadhaan harka isaanii ol kaasanii akka kadhatan nan barbaada. Warri dubartii immoo amalli isaan agarsiisan mataa tolfachuutti, warqeedhaa fi callee naqachuutti, uffata gati jabeessa uffachuutti, keessa bahuudhaan of kuuluu utuu hin ta'in uffata qajeelaa fakkaatu akka ta'utti uffachuudhaan maal naan jedhuudhaan of qabuudhaanis haa ta'u. Dubartoota Waaqayyoof in saganna jedhaniif akka ta'uttis wanta gaarii haa agarsiisan. Dubartiin abboomamuu hundumaan gab jettee haa bartu. Dubartiin gabiitti haa jiraattu nan jedha malee haa barsiiftu, dhiira irrattis haboo haa qabaattu hin jedhu. Addaam duraan dursee tolfame, Hewaan immoo ergasii tolfamte. Addaam hin sossobamne, dubartittiin garuu sossobamtee seera cabsituu taate. Haa ta'u iyyuu malee dubartittiin mucaa da'uudhaan hin fayyiti. Warri kaanis amantiitti, jaalalatti, qullaa'ummaattis of qabuudhaan yoo jiraatan hin fayyu. Gara Xiimotewos isa duraa boqonnaa 3. Namni ilaaltuu hojii waldaa kiristaanaa ta'uu fedhu hojii ba'eessa hawwa. Inni jedhu dubbii amanamaadha. Ilaaltuun hojii waldaa kiristaanaa waan ittiin jedhan kan hin qabne, nama haadha manaa tokkitti, nama dhugaatiitti of hin ganne, nama of qabu, nama ulfinaa, nama keessummoota jaallatu, nama warra kaan barsiisuu danda'us ta'uun isa irra jira. Nama garraamii naga qabeessas malee nama machaa'aa, nama lola jaallatus hin ta'in, nama horii jaallatus hin ta'in, nama warra mana isaa ba'eessa godhee bulchu, ijoollee isaas ulfina hundumaan abboomamuuf kan guddisu ta'uun isa irra jira. Namni akka itti warra mana isaa bulchu hin beekne immoo attamitti waldaa Waaqayyoof yaaduu danda'a ree? Of jajuudhaan afuufamee firdii isa kanaan dura seexanatti faradametti akka hin kufnetti nama dhiyoo amane hin ta'in. Maqaan isaa badee kiyyoo seexanaa keessatti akka hin kufnetti warra alaa biratti maqaa gaarii qabaachuun isaaf in ta'a. Diyaaqonoonni warri waldaa kiristaanaa keessatti gargaartota ta'anis akkasuma namoota ulfina nama irraa qaban malee warra arraba lama dubbatan, dhugaatiittis warra gad of dhiisan, karaa dalgaatiin bu'aa argachuu warra jaallatan hin ta'in. Yaada garaa qullaa'aadhaan dhoksaa amantiitti qabamanii jiraachuun isaaniif hin ta'a. Isaan duraan dursanii qoramanii ilaalamuun hin ta'aaf. Ilaalamanii erga waa irraa dhabame haa hojjetan. Gargaartonni dubartoonnis warra ulfina nama irraa qaban, warra dhugaatiitti of hin ganne, waan hundumaattis amanamoo haa ta'an malee warra maqaa namaa balleessan ta'uun irra hin jiru. Diyaaqonoonni abbaa manaa haadha manaa tokkoo haa ta'an. Ijoollee isaanii warra mana isaaniis ba'eessa godhanii haa bulchan. Diyaaqonoonni warri ba'eessa hojjetan ofii isaaniitiif iddoo gaarii amantii isa Kiristoos Yesuus hin argamu kana keessattis ija jabina guddaa in argatu. Ani dafee gara kee akkan dhufu nan abdadha. Garuu hammasitti gorsa kana siif caafuu kooti. Tarii yoo ani tures namni warra mana Waaqayyoo keessatti amala attamii qabaachuun akka isaaf ta'u akka beektuuf kun si gargaara. Manni kunis waldaa Waaqayyo jiraataa
isa utubaa fi dendemoo dhugaa ta'edha. Nama Waaqayyo ta'uu keessa iyyuu dhoksaan guddaan akka jiru amanamaadha. Kanaafis inni foon uffatee mul'ateera. Hafuurichi dhugaa galcheeraaf. Ergamoota Waaqayyotti argameera. Saba biyya lafaa keessatti lallabameera. Guutummaa biyya lafaa keessatti itti amanameera. Ulfinaan ol fudhatameera jedhamee himameera. Gara Xiimotewos isa duraa boqonnaa 4. Bara booddeetti namoonni tokko hafuurota wallaalchisoodhaa fi barsiisa hafuurota hamootaa duukaa bu'anii amantii wangeelaa irraa akka garagalan Hafuurri Qulqulluun keessaa baasee hin dubbata. Warri sobduun of hin argineen yaadni garaa isaanii diiminaan gubamee milikkita seexanaa godhate kun jara kana wallaalchisanii garagalchaniiru. Isaan kun fuudhuu fi heerumuun nyaata akkasii fi akkasii nyaachuun dhowwaadha jedhu. Waaqayyo garuu nyaata adda addaa kana warri amanan warri dhugaa beekuu bira ga'anis galataan fudhatanii akka nyaataniif uume. Wanti Waaqayyo uume hundinuu gaariidha. Wanta galataan fudhatamu keessas irmiin hin jiru. Dubbiin Waaqayyoo kadhannis isa in qulleessa. Obboloonni kana akka baran yoo goote Kiristoos Yesuusiif hojjetaa isaa ba'eessa in taata. Ofii keetis dubbii amantiitti barsiisa ba'eessa isa duukaa buute sanattis guddachaa in adeemta. Mammaaksa wanta qulqullaa'aadhaan mormu isa dubartoonni dullooman mammaakan hin fudhatin. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Namummaa foonii cimsuuf of qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaaf isa dhufuufis abdiin isuma keessa jira. Dubbichi amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuunis in ta'aaf. Waaqayyo fayyisaa nama hundumaati. Addumaan immoo fayyisaa amantootaati. Nuyi abdii keenya Waaqayyo isa jiraataa irra ka'anneerra. Kanaafis kanatti in dadhabnaa in dhamaanas. Kana hundumaa isaan abboomii isaan barsiisis. Dubbii afaan keessaa ba'uun akka jireenyaatiinis jaalalaan amantiidhaan of qabuudhaanis amantootaaf fakkeenya ta'i. Namni tokko illees ijoollummaa keetiif siin tuffatin. Hamma ani dhufutti immoo caafata qulqullaa'aa namootaaf dubbisuutti, gorsuutti, barsiisuuttis of kenni. Sagalee raajii dubbatameen maanguddoonni harka isaanii mataa kee irra kaa'uudhaanis kennaa hafuuraa siif kennamee si keessa jiru sana hin dagatin. Namoonni hundinuu itti guddachaa adeemuu kee akka arganitti kennaa kanaan hojjedhu. Ittis of gadi dhiisi. Ati ofii kee barsiisa kee eeggadhu. Itti jabaadhu. Akkas gochuu keetiin mataa kee warra si dhagahanis gara fayyinaatti in geessita. Gara Xiimotewos isa duraa boqonnaa 5. Nama jaarsa akka abbaatti gorsi malee hin ifatin. Namoota gara ijoollee akka obbolootaatti isaan qabi. Dubartoota maanguddoota akka haadhotaatti, warra gara ijoollees yaada qullaadhaan akka obboleettotaatti gorsi. Warra abbaan manaa irraa du'ee dhugumaanis gargaartuu hin qabnetti ulfina argisiisi. Isheen abbaan manaa irraa du'ee ijoollee yookiis akkoo yoo qabaatte immoo ijoolleen sun duraan dursanii wanta karaa amantii isaanii maatii ofii isaaniif gochuun isaan irraa barbaadamu haa baran. Akkasumas dugda warra isaanii haa deebisaniif. Inni kun Waaqayyo duratti fudhatamaadha. Isheen dhugumaan abbaan manaa irraa du'ee nama gargaaru malee hafte. Abdii ishee Waaqayyo irra kaa'atteetti. Halkanis guyyaas himataa fi kadhata ittiin fufti. Isheen abbaan manaa irraa duunaan qananiitti of gadhiifte garuu fayyaatti utuma jirtuu iyyuu duutuudha. Warra waan ittiin jedhan hin qabne ta'anii akka argamaniif gorsa kana akka fudhataniif isaan barsiisi. Namni tokko akkasitti fira isaatiif caalaadhumatti immoo warra mana isaatiif yoo yaaduudhaa baate inni amanticha ganuu isaati. Nama hin amanin caalaas hammaachuu isaati. Dubartiin tarree warra abbaan manaa irraa du'aniitti caafamtu barri ishee waggaa 60 gad hin ta'in. Duraan immoo dubartii abbaa manaa tokkichaa kan turte haa taatu. Hojii gaarii hojjechuu isheetiif, ijoollee akka ta'utti guddisuu isheetiif, keessummoota simuu isheetiif, warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif miilla dhiquu isheetiif,
warra rakkatan gargaaruu isheetiif karaa hundumaas hojii gaariidhaaf of kennuu isheetiif maqaa gaarii kan qabdu ta'uun ishee irra jira. Dubartoota gara ijoollee warra abbaan manaa irraa du'e garuu tarree isaaniitti hin dabalin. Hawwiin foonii yeroo itti cimu isa takka Kiristoosiif of kennanii heerumuu dhiisan irraa deebi'anii heerumuu in kajeelu. Kakuu takka isaaf galan cabsuu isaaniitiifis yakki itti in murama. Kana malees hojii malee taa'uu in baru. Manaa manas in labu. Hojii malee taa'uu duwwaas utuu hin ta'in jettee in baay'isu. Dhimma namaa keessa in lixu. Wanta dubbachuun isaaniif hin taanis in dubbatu. Kanaafis diinni hamaa nu irratti akka dubbatuuf karaa akka hin kennineefitti dubartoonni abbaan manaa irraa du'an warri gara ijoollee akka heeruman, ijoollees akka godhatan, manas akka qaban nan barbaada. Kaan immoo kanumaan dura iyyuu seexana duukaa bu'uudhaaf karaa irraa goraniiru. Dubartiin amante tokko firoota abbaan manaa irraa du'an yoo qabaatte isheen isaan haa gargaartu. Waldaan kiristaanaa immoo warra abbaan manaa irraa du'anii dhuguma gargaarsa hin qabne haa gargaartu. Ba'aan warra kan biraas itti hin dabalamin. Maanguddoonni warri ba'eessa godhanii hojii waldaa geggeessan, addumaan immoo warri lallabaa fi barsiisatti dadhabanii hojjetan gatii dadhabbii isaanii dachaa 2 ulfinaan argachuun isaaniif hin ta'a. Caaffanni qulqullaa'aan qotiyyoo sirbisiisuu irra jiru afaan isaa hin hidhin hin jedha. Akkasumas hojjetaan gatii dadhabbii isaa argachuun hin ta'aaf kan jedhu barsiifameera. Dhuga baatuu 2 yookiis 3 yoo qabaatte malee hadheessa maanguddoo tokko irratti dhiyaate hin fudhatin. Warra cubbuu hojjetan immoo warri afan akka sodaatanitti hundumaa duratti fadhu. Seerrata kana wal caalchisuu malee nama tokkos utuu hin loogin akka eegduuf Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus ergamoota Waaqayyo warra fo'aman durattis kaksiisee sitti dabarsuu kooti. Harka mataa namaa irra kaa'uutti hin ariifatin. Cubbuu nama biraattis hin galin. Ati ofii kee qullaa'ummaatti eeggadhu. Si'achi sababii garaa keetiif, sababii amma dadhabbiin sitti dhaga'amuufis daadhii waynii xinnoo itti dabalii dhugi malee bishaan duwwaa hin dhugin. Cubbuun nama tokko dura bakkeetti mul'atee gara firdiitti isa geessa. Cubbuun warra kaanii garuu booddeedhaan in mul'ata. Hojiin gaariinis akkasuma bakkeetti in mul'ata. Yoo mul'ataa ta'uudhaa baates dhokatee hafuu hin danda'u. Gara Xiimotewos isa duraa boqonnaa 6. Warri waanjoo garbummaa jala jiran Waaqayyo barsiifni keenyas maqaa gadhee akka hin godhannetti warra isaan bulchan akka warra ulfina hundumaa argachuun ta'uufitti haa ilaalan. Ofii isaaniitii garbummaa jala jiraatanii warri isaan bulchan amantoota yoo ta'an lachuu amantiidhaan waliif obboloota, sababii obboloota waliif ta'aniif immoo warra isaan bulchu kana hin tuffatin. Warri isaan bulchan immoo amantoota kan jaallatamanis ta'anii hojii gaariidhaaf waan of kennaniif ittuma caalchisanii haa hojjetan. Kana barsiisi, gorsis. Namni barsiisa biraa barsiisu dubbii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa sirriidhaa fi barsiisa ittiin nama Waaqayyoo ta'anii wajjinis kan walii hin galle yoo jiraate namni akkasii of bokoksuudhaan of arguu dhabe. Homaas hin beeku. Yaanni isaa waan irratti dhukkubsateef waliin morkachuu fi waldiduu dhiisuu hin danda'u. Waliin morkachuu fi waldiduu keessa immoo weennoon, qoccolloon, maqaa balleessuun, hamaatti nama uumamuun in ba'a. Namoonni warri qalbiin isaanii bade wal aarsuunis kana keessaa in dhufa. Isaan immoo dhugaan waan irraa fudhatameef nama Waaqayyoo ta'uun waan ittiin bu'aa argataniin se'u. Nama Waaqayyoo ta'uun nama wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Nuyi waanuma tokko illee fidnee gara biyya lafaa hin dhufne. Isa keessaas waanuma tokko illee fuunee ba'uu hin dandeenyu. Waan ittiin jiraannu, waan keessa jiraannus qabaannaan nu ga'a. Warri sooromuu barbaadan immoo qoramatti, kiyyootti, kajeellaatti, gowwummaa isaan miidhu baay'ee keessattis in kufu. Kajeellawwan kunis balleeffamuu fi baduu keessa isaan in buusu.
Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latudha. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii argachuu irra kaa'atanii amanticha irraa badaniiru. Waraansa baay'eedhaanis of waraananiiru. Ati garuu yaa nama Waaqayyoo kana hundumaa irraa fagaadhu. Qajeelinaaf akka nama Waaqayyootti jiraachuudhaaf, amantiidhaaf, jaalalaaf, obsaaf, gara laafummaadhaaf dhama'i. Wal'aansoo amantii isa gaarii sana jabeessii qabi. Jireenya barbaraas harka kee keessa galfadhu. Isaaf waamamtee dhugaa baatuu baay'ee duratti amantii kee ba'eessa gootee beeksifteetta. Fuula Waaqayyoo isa wanti hundinuu akka jiraatu godhu, fuula Kiristoos Yesuus isa Phonxoos Philaaxoos duratti amantiidhaaf ba'eessa godhee dhugaa ba'e durattis kana sitti nan kenna. Hamma gaafa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee mul'inatti dhufutti ajaja kana balleessaa malee waan jechaa utuu si irratti hin argamin eegi. Waaqayyo inni eebbifamaan qobaa isaa waan hundumaa gararraa jiru, warra mootota ta'an irratti inni mootii ta'e, warra gooftota ta'an irratti inni gooftaa ta'e, yeroo isaaf ta'utti Kiristoos mul'inatti dhufuu isaa in argisiisa. Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa in jiraata. Namni takkaa isa hin argine, isa arguus hin danda'u. Isaaf ulfinnii fi aangoon bara baraa haa ta'u. Ameen. Warri amma biyya lafaa kanatti sooressota ta'an waan guddaa akka of hin seene, abdii isaaniis sooroma isa hin amansiifne irra akka hin kaa'anne isaan hubachiisi. Abdii isaanii Waaqayyo isa waan hundumaa akka ittiin dhimma baanuuf baay'isee nuuf kennu irra haa kaa'atan. Wanta gaarii ta'e haa hojjetan. Soorumni isaanii hojii gaarii isa isaan hojjetan haa ta'u. Haa arjooman. Isa qaban warra kaaniinis haa ga'an. Kanaan badhaadhummaa walitti qabatanii jireenya dhugaa harka isaanii keessa galfachuudhaaf bara dhufuuf ijaarsa jireenya sanaaf hundee gaarii hin kaa'atu. Yaa Xiimotewos, wanta adaraa sitti kenname jabeessii eegi. Dubbii midhaan hin qabne isa wanta qulqullaa'aadhaan mormu irraa, wanta sobaa isa beekumsa jedhamee dhugaadhaan mormu irraas fagaadhu. Namoonni gar tokko beekumsa isa jedhamee kana arganneerra jedhanii in himu. Isaan garuu isa karaa amantii akeekkatan dhabaniiru. Ayyaanni Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u.